Sagantaa itti aanee argitan kana namummaan kamiyyuu dhageeffataa fi daawwataan kun akkamitti ta'a jedhee mormuu danda'a. Haa ta'u garuu biyya Chaayinaa kutaa bulchiinsa mataa isii qabdu jala gaara guddaa Himaalayaa ganda warra Tiibeet namni argame dhugummaa isaa ragaa baha. Sagantaa kana jechaan bareechee osoo dhiyeessee baay'ee natti tola. Garuu hin dandeenye. Sababnis haalli isaa kan nama ajaa'ibsiisu qofa osoo hin taane kan nama suukanneessuu fi jechaan ibsamuu kan hin dandeenyedha. Kanaaf akkana jechuu dirqame. Daqiiqaa 10 takkaaf qalqala yaada kiyyaa walitti qabadhee gara ganda gaara guddaa Himaalayaa jalatti argamtu ganda Tiibeet deemee waan nama ajaa'ibsiisaa sirna fuudhaaf heeruma isaanii, waan nama dinqisiisaa haala jireenya isaanii fi amanuudhaaf waan nama dhibaa aadaa isaanii isin daawwachiisee waan na ajaa'ibsiise irraa akka isinis ajab jettaniif isin affeere. Harka fuune akkam nagaa keessanii kabajamtoonni hordoftoonni chaanaalii yuutuubii maatii keenyaa. Kun sagantaa kana beektuu laata jedhu kan torbaan irraa guyyaa tokko isinii dhiyaatu yoo ta'u, qopheessee kan isinii dhiyeessu an abbaa himseenaati. Sagantaa kana beektuu laata jedhu jalatti qophii bashannansiisoo fi ajaa'ibsiisoo garagaraa kan haalaan nama dinqan isinii dhiyeessaa. Isinis chaanaalii maatii keenyaa sabiskiraayib gochuun miseensa maatii keenyaa ta'an affeerraa kenna. Sabiskiraayib gochuudhaan yaada nuu barreessuu fi hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Subscribe, like, share gochuun hordofaa. Baga nagaan dhuftan. Tun bulchiinsa mataa isii kan qabdu biyya Chaayinaa keessatti kan argamtu gaara guddaa Himaalayaa jalatti kan argamtu ganda Tiibeet xiqqoodha. Gaara kana jalatti ummanni argamu wanta raawwatan keessaa kan nama dinqisiisu dubartiin takka dhiirota 5 olitti heerumuudha. Haa ta'uu kun maal nama ajaa'ibsiisa. Adunyaa kaan birattis dubartiin takka yoo jireenyi isii jaarsa isii waliin hin taaneef isa hiikuudhaan jaarsota biraatitti 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa, 5ffaa heerumuu hin dandeettu jechuu dandeettu. Garuu wanni nama ajaa'ibaa akkasii miti. Sababiin ganda Tiibeetitti dubartiin takka cidha guyyaa takkaatiin dhiirota 5tti heerumuudha. Dhiirota 5tti heerumuu qofa isinitti hin fakkaatin. Wanti nama ajaa'ibsiisu jaarsota 5 kanniinii fi intalti takkittiin tun mana tokko keessa jireenya ooqifatanii waliin jiraatu. Jireenya haalaan nama ajaa'ibsiisaa ta'e. Jaarsa 5, abbaa warraa 5, dhiirota 5, idaayota 5, jaartii takka, haadha manaa takka, dubartii takka, idaayittii takka mana tokko keessa. Ajaa'ib. Haalli kun aadaa ajaa'ibsiisaa ganda Tiibeet keessatti argamuudha. Aadaa kana fudhachuudhaan hanga har'aatti ittiin jiraatu. Akka carraa ta'ee dubartoonni aadaa garagaraa keessatti hacuucaa fi dhiibbaa garagaraa keessummeessuudhaan jiraatu. Ganda Tiibeet keessattis aadaan wanti garsiisu kanuma. Dubartii takka fuudhuuf gabbarri isii haalaan qaalii waan ta'eef kanaaf jecha obboleeyyan 5 wal gurmeessuudhaan bakka tokkotti dubartii takkittii walitti fuudhu. Akkasumas mana tokko keessa ilmoos godhatanii waliin jiraatu. Dhiironni 5 guyyaa irraa kophee isaanii akka mallattootti fayyadamuun taraadhaan jaartii walitti fuudhan waliin bulu. Akkaataan aadaan kun itti eegale dhiirtonni walii galteen akka jiraatan kan jedhuudha. Aadaa warra Tiibeet keessatti dhiirtonni wal barbaadanii, walii galanii, wal kabajanii jiraachuuf dubartii takkittii walitti kan haafuudhan ka jedhuudha. Maatii tokko keessa dhiirtonni dhalatan yoo ofii isaanii kaadhimatanii ka fuudhan ta'e lafa maatii isaanii irraa gaafatanii fudhatanii fi dhaalma maatii isaanii irratti wal dhabuu danda'an jechuun warri Tiibeet aadaa kana hordofu. Kunis dhiirtonni waliin ta'anii walitti intala tokko fuudhan. Qabeenya isaaniitis waliin ta'anii akka bulchaniif wal morkii keessas akka hin seenne gochuun olitti dhiirtonni hundinuu haadha manaa tokko waliin bulchuudhaaf waan isaan barbaachisaa dandeettii fi qabeenyi akka salphatuuf akkasumas hayyama amantii isaan hordofan buudizimii irraa qabaniin walitti dabalatee yaanni intala walitti fuudhuu kun fudhatama argatee yeroo dheeraaf itti fufuudhaan hanga har'aa jira. Kanaaf dhiirtota mana tokko keessa
jiranitti fuudhuudhaaf maatiidhaan intala tee ilma kiyyaaf naa kenni jedhamee murtee kennamu hordofee intalti filatamte dursitee sirna heerumaa kan raawwattu isa mana keessaa umriin irra guddaa fuudha gahe waliin ta'us mana san keessa dhiironni biraa kan umriin isaanii 15 ol ta'e yoo jiraate qixuma isa dura fuudheetti isii san waliin haadha manaa godhachuu fi waliin ciisus mirga qabu jedhameera. Akka biraa ammoo aadaa nama ajaa'ibsiisu mee isinitti haa himu. Akka tasaa maatiin ijoollee dhiiraa 2 qaban haa jennu. Intalti dhufte isaan lamaanitti heerumtee osoo jiraattu maatiin warra dhiira biraa yoo argatan ilmi amma argame kunis umriin isaa fuudha yoo gahe jechuun akka aadaa isaaniitti waggaa 15 ol yoo ta'e intala biraa hin fuudhu. Isima obboleeyyan isaa qaban sanitti deemee dabalamee isaan waliin jiraata. Akka jaarsattis walqunnamtiis isima waliin raawwata. Aadaan kun kan warra Tiibeet kan dur raawwatan kan yeroo ammaa hafeeru isinitti hin fakkaatin yeroo ammaan tanaa kana dachimateenya tanarra waan raawwatamaa jiruudha. Bultiin waliinii kun isaan hiyyummaa irraa baraaruuf akkasumas hundi isaaniituu bultii oo'aa walqixa ta'e kan waliin caalle akka qabaataniif jechuun kan hubatu yoo ta'u warri Tiibeet isaan keessaa abbaan manaa tokko haadha manaa walii yoo ciise mana keessatti waan arganiin hinaafuun hifachuun walitti qottisuu jidduu isaaniitti mul'atu. Aadaa isaaniitti gochi kun abaaramaadha. Intalti takka ilma duraa waliin cidha godhattee gara mana dhiirtichaa yoo dhufte isaa fi obboleeyyan isaa ka fuudha gayan hunda akka jaarsa isiitti walqixa qabuun kunuunsuu fi waliin buluu dirqama qabdi. Abbootiin manaa 5 haaluma taraa kaayataniin waliin bulu. Kanaafuu abbaan taraa isaa haadha manaa bira bulu adda baafachuudhaaf guyyaa taraa isaa kophee isaa balbala kaaya. Kuuwwan abbootiin biraa hafan obboleeyyan isaa hafan akka taraa isaa ta'e akka kopheedhaan beekanii fi isaan hin jeeqneef. Kanaaf jaarsonni hafan kophee balbala irratti arginaan abbaan manaa taraa isaa seeneera jechuun isaanis taraa isaanii eeggatu. Kana qofaa miti ganda warra Tiibeet cinqiin dubartii kanarras ni caala. Abbaa fi haadha jaarsota isiitis kunuunsuu fi isaan sooruu keessatti dirqamni kan isiiti. Dirqama mana haarawa itti dhufte kunuunsuu qabaattus kophaa isii akka nyaata hin bilcheessinee fi mana hin qulqulleessine gochuuf abbootiin manaa isiidhaa korowudhaan gargaaruu dirqama qabu. Hanga halkaniitti dalagaan manaa eega dhumatee booda irbaata bilcheessanii dhiyeessuun mucaa hangafaa irraa kan hafe dirqama warra obboleeyyan kaawwaniiti. Irbaata booda ammoo maatiin gammachuu isaanii mirkaneeffachuuf jecha guddaa fi xiqqaa jedhanii filuun maletti hundi isaaniitu gammachuudhaan sirbuu fi taphachuu dirqama qabu. Guyyaa irraa warri Tiibeet haala kanaan jireenya isaanii oofatu. Ammoo wanti biraa kan ka'u waa'ee ilmoo dhalatuuti. Guyyaa irraa taraadhaan abboota manaa isii 5 waliinuu kan walqunnamtii gootu jaartiin yoo garaan taa'ee ulfooftee deetti hoo ilmoon ka'eennu ta'a waan jedhuudha. Karaa kanaan obboleeyyan irraa ilmoon dhalatu abbaan isaa kanaa adda baafamee osoo itti hin himamin kama hundaa ta'ee guddata. Akka gidduu isaaniitti garaagarummaan hin uumamnee fi ilmoon dhalatu hundinuu kan 5 jedhamuun yaamamu. Abbootiin 5 ilmoo dhalatu hundaafuu abbaa ta'u. Aadaa warra Tiibeetitti adda baasanii abbaan kiyye kana jedhanii beekuun ceeruudha. Haa ta'u garuu isaan keessaa bultii sanitti gammachuu dhabee hiikaa yookaan adda bahuu ka fedhu yoo jiraate ilma kiyye jedhee inni adda baasee fudhatuun kan isaaf hin heeyyamamne yoo ta'u maatii irraa qabeenya gahee isaa qoodamee akka fudhatu erga godhamee booda obboleeyyan isaa kan waliin duraan bultii godhatan dhiisee irraa adda bahee kophaa isaa akka jiraatu godhama. Hiikaanii fi adda bahuun kun obboleeyyan kaawwan kaafan waan dhaqqabuu miti. Haa ta'uutii obboleeyyan jidduutti kun hundi yoo raawwatamu intala takka keessatti hinaafaan itti hin uumamu jedhanii namoonni yoo isaan gaafatan hinaafaan maal jechuudha
deebisanii si gaafatu. Akka amantii isaaniitti hinaaffaa jechuun waan dhuunfatti qaban wal jalaa fudhachuudhaan, waan qaban dhabuudhaan waan dhufuudha jedhanii amanu. Isaan jidduutti garuu bultiin waliinii kun waan maatii waliin raawwatamuu fi walqixxummaan raawwatamuuf ta'uu irraa darbee haati manaa abboota manaa ishee obboleeyyan hundaayyuu walqixxummatti kan laaltuu fi kan tajaajiltu waan ta'eef bultiin isaanii sababii gammachuu isaaniiti malee sababa wal dhaba isaanii akka hin taane jabeessanii dubbatu. Gara warra dubartii ammoo isin haa dhageessisu. National Geography dabalatee miidiyoonni biraallee dokumentari hojjetan irratti dubartoonni gandasanii intervii godhaman aadaa kana kan jaalatanii fi isaaniif abboota manaa kanneenitti heerumuun isaaniif akkaan eebbifamuu akka ta'etti maatii isaan tajaajiluun gammadoo akka ta'an ni dubbatu. Kanaaf ammoo obboleeyyan saditti heerumtee ganda kana keessa kan jiraattu intalti Tiibeet ragaadha. Miidiyaadhaaf akkana jettee dubbatti. An bultii kanaan baay'ee gammachuu qaba. Dubartoonnis karaa kanaan akka heeruman isaan gorsa. Wanni nyaannuu fi wanni dhandhamnus yoo dhabame hundi keenya kolfaa fi gammachuun waliin dabarsina. Abbootii manaa kiyya sadiin waliin gammachuudhaan jiraatutti jira yoo jettu. Hanga ka umriin isii maannaa ta'ee maatii keessaa kan dhumaa ta'etti jaarsonni isii sadiinuu wal kabajaa fi ulfinnaan kan isii kunuunsan ta'uu dubbatti. Haa ta'uutii rakkoo kana ka uumee fi hunda biratti akka fudhatama argatu ka godhe intala takka bultii maatiitiif gaafachuuf yeroo har'aa addunyaa irraa fagaatanii kan jiraatan warri Tiibeet addunyaa hammayyaawatti makamaa yeroo dhufanitti mormii keessummeessaa fi keessattuu barumsi naannoo isaaniitti babal'achuu irraa kan ka'e dubartoonni gara heerumaa deemuu irra gara barnootaa deemanii of danda'uu fedhiin qaban waan dabaleef aadaa fuudhaaf heeruma Tiibeetii hir'isaa hambisuuf yaalus hanga har'aatti seeraa fi wanti biraallee godhamus hambifamuu kan hin danda'amne aadaan fuudhaaf heeruma isaanii har'as seera waliin wal dhiibaatuma itti fufeera. Bulchaan bulchiinsa mootummaa isaanii sirna kana hambisuuf seera baasee yakka guddaa jedhee labsus seerri keessan aadaa keenya keessa maaltu galche jechuun warri Tiibeet hanga har'aatti sirna fuudhaaf heerumaa san raawwachuudhaan jiraatu. Ajab hin jettanii? Aadaa addunyaan tun ajaa'ibuma qabdi. Daangaa hanga daangaa dachii tanaa wanti hin dalagamnee fi hin himamne waan baay'eetu jira. Kanaaf addunyaa kanarratti kan hin himamin malee wanti hin raawwatamne hin jiru. Yoo jiraanneef wama dhageenna. Torbaan viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.